إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي ديني واللغة بيا ربي موت دنيا ديني كرقا سكن سناني جلال باسي أدويل الراب قاسي وانبيا بينتولني إنما مبلمني أمت خطيئتي. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أبليان كينيا كبجو بكجرتني نجني ربي سناجو جنة guyyaa har'aa obboleessa khiyya Haydar wajji taaneeti ziyaaraa ramadaana keessa obboleeyyan keenya tokko ziyaaruu deemna. Obboleeyyan keenya kunillee nama akkamii akka ta'an yeroo achi dhaqnee wal isin kabarsiisnu ta'a inshallah. Mee maaliin akka deemaa jirru eessa akka deemaa jirru obboleessi keenya Haydar mee waan muraasa takka isiniif himu ta'a. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechaatini guyyaa har'aa inshallah yeroo baay'ee beeyta namni nama qaama hir'uu qofa yaadata nama qaama guutuu qabu kana rakkoo hangam keessa akka inni jiru hangam akka inni beelaadhaan beeku namni irra bira deemnu nama hundi keenya hawaasni daawwattoonni keenya illee beekanii qaamas guutuu qaba qaama qofa osoo hin taane beekamtis guutuu qaba akka ajaa'ibaatti nama beekamtis qabu munashida artistidha yeroo dheeraadhaaf nama waan baay'ee dalagaa ture waan ajaa'iba akka tasaa sagantaa kana godhuu keenya kaleessa kuma wajjin itti himnetti yeroo itti himnu rakkin isaa sayyaadate imimmaan bu'e nu dhagahamtee sila qarqaarsi godhamu asirraa achi jalqaba namni yeroo bareedu manarraa gara alaa bareeda alarraa gara manaan bareedu maaliif asirraan eegalle jennee hedduu qalbiin teenu cabxee hawaasni keenya namni kun eenyu jechuun keessa hin oolu qarqaarsi keenya har'a jalqabne kuni itti fuufa awi reef konkolaataa irratti lama waliin danda'amu jechaa ture mee waan sana itti sirriidha konkolaataa nama lama malee deemu jennee amma sanillee gaa yoo akka tasaa kanu qaban taate qarshii qaxxaamneetumaani haala kanaan obboleeyyan keenyarraa hin hafnu yaada jedhuuni achii kaane jechuudha. Ammoo alhamdulillaahi waan keeriif deemaarra waan gaariif deemaarra tiraafikiin illaa gammaan nu agarre alhamdulillaahi yeroo gaddeebinullee du'aayiidhaan bira kun jedheeti yaada inshallah gara birooti yoo dandeenya immoo obboleeyyan keenya nama lama ziyaarraa amma tokko mana nama tokko geenye jirra achi isaan wal isin barsiisneeti jennaa jechuudha. Gama biraatiin ammoo konkolaataa barbaadda akka barbaaddetti oofuu hin dandeessu lakkoofsaan deemta amma akka konkolaataa saayiba kennaa tokko arganneetiin kan deemnu inni kun ammoo nama lama malee fe'uu hin danda'u nuti ammoo akka tasaa'ee hawwiin jira anjira ogeessi kaameraa keenya walitti sadii shufeera wajjin nama afurii as keessa nama sadii qofatu silaanurraa nama sadii qofa ta'uu dandeenye ogeessa kaameraa keenya dabalataanii seera cabsinee jirra seera kanallee akka rabbiin nuuf walchi guyyaa irraa nu makina hidhamuu danda'a waan ta'eef garuu waan khayrii dalaguu jirra waan ta'eef kanas du'aa nu godha inshallah qophiin keenya itti fufa nu wajjin turtii gaarii amma mee gara mana obboleeyyan keenyaatti galyaana jechuudha. Akka waan qabanne tokko illee ittinna wanti hin qabanne hinjiru har'a waan barbaachisu waan ramadaan kana barbaachisu hunda ni jira jennee yaadna of eeggannoo saayinetizara jecha maaksii jetta waan akka dibatan jetta wanti hin jirre hin jiru timirri jira ruuzni jira paastaan jira wanti hin jirre hin jiru. Deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa allamni fintoomsaa waan qabuun gargaarsaa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa ijoollee akka tiyyaa tannaa dhagasaanii ijoollee takka jiraa tan akka teessaanii uffata hin qaban ammas waan nyaatanii isin dirmadhaa kadaa'immanii isin dirmadhaa kadaa'immanii allamni fintoomsaa waan qabuun gargaarsaa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasaa deebisaa hubsiisaa waan qabdan keessuudha addunyaa fuutaanii hojjoobii meeshaalee dattiin taphatanii milkii lafa fakkaatti tammaarana tuuni
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya kabajamoo akkuma reeftan isiniin jenne yeroo garaana dhufnu obboleeyyan keenya ziyaaruudhaaf deemna isiniin jennee jirra. Obboleeyyan nuti ziyaaruuf guyyaa har'aa mana isaaniitti argamne reefuu miila lamaanillee gadi hin dhaabanne keessattuu yeroo ramadaanaa kana waa hedduutu jira. Kana laalleetiin waan ziyaaruu qabnuufi jennee obboleeyyan keenya ziyaarree jirra jechuudha. Obboleeyyan ziyaarree keessa kaduraa obboleessa keenya namni hedduun illee tarii beekuu dandeessanii sagaleedhaani fakkeenyaaf nashiida waa'ee hajjii tokko hojjetee ammas dhiyoo kanallee waa'ee koronaa irratti illee hojjetee inni kun nama diraamaa fi waan garaagaraa hojii aartii hedduu dalagu miidiyaa irratti reediyoo irratti waggaa dheeraadhaaf diraamaa dalagaa ture. Abbaa Shadaa jedhanii namni hedduuni mee dura Abbaa Shadaatiin wal isin barsiisaa. Abbaa Shadaa mee hojii isaa taasiin dura ta'e xiqqoollee ittiin beekamu wayii sinaa yaadachiisu mee Abbaa Shadaa? Eeyyee akkuma hordoftoonni keenyas dhageeffattoonni keenyas na beekanitti Abbaa Shadaa yookaan ammoo Muusaa Aloo jedhama. Kan inni beekamu jalqaba irraa eegalee baandii madda walaabuu keessa ture. Sana booda eegasii gara baandii gaachana poolisii Oromiyaa seene. Gaachana poolisii Oromiyaa keessattis sagantaa poolisii Oromiyaatii fi akkasuma orkeestiraa baandii keessatti beeksisaa fi diraamaa hojjetaatiin ture. Akkasuma ammoo walaloo haadha Shadaatiif Abbaa Shadaa jettu. Mee achirraa mee xiqqoo wayii nu yaadachiisi gaa sagaleedhaan akka taatee dalaydutti. Haadha Shadaati yaa lokki lokki fuula nan dhoogatin akka dargii anuma jabeessi anuma sii warqii. Abbaa Shadaa kiyyaatu lakki lakki fuula nan dhoogatin akka mootii dargii anuma jabeessi anuma sii warqii. Kalee abbaa sangaarra abbaa gandaa kalee yaa kabajaa yaa cuukkoo yaa marqaa tokko hima mala ija ufiin argaa shanan kalee sute har'a maal sii marqaa. Shanaa mana kiyyaa waa shantu na fixe. Niitii na fakkaate si lafaan na lite diriirfadhu taayaan biyyaa sii lite. Jedhu jechuudha. Egaa amma namni hedduun tareef ani isinitti caalaa yaadattu jedheetti yaada sagalee isaa kanaanii egaa reediyoo irratti yeroo dheeraaf dalagaa ture. Abbaan Shadaa egaa namni hedduun egaa namni yoo kana fagoo nama laale egaa waan hundi namaa guutamte faatti fakkaata. Mana keessa haala jireenya isaa yoo laale namni itti dhiyaatu waan nama gaddisiisullee rakkina hedduu keessa darbeetiin as ga'ee jira. Nuti amma itti dhiyeennaan illee waan beeknuufi egaa mee amma Abbaa Shadaa obboleeyyan keenyarraa mee bakka bu'ee gargaarsa xiqqoo tana waliin garee waliin jedhamurraa obboleeyyan keenya gumaacha xiqqoo tana nu geessi jedhaniitiin haala kanaanii si bira dhufuu dandeenye jechuudha. Mee haala kamiin akka dhufne obboleessi keenya idari xiqqoo si carraa kenneefi haalli dhufne akkuma reefi sila sitti mee Abbaa Shadaa qophiilee garaagaraa hiliif miidiyaa irratti qophiisuudhaaf yeroo dheeraa wajjin madhannee tartiiba qabsiifnee san dura ammoo obboleewwan keenya qalleeyyii kana biyya sana hin beekta haatu jiru addaan fagaannee jiraanna waan ta'eef keessa isaallee sirriitti hin beeku. Ijoollee obboleewwan keenya namoota mimmiidhaman tokkiin qarqaarraa jedhee jinnaa bakka fuula isaarraa waan arguu jalqabe beekta. Anduqeetii za'itii sukkaara jennaani ramadaana wal qabsisee inni illee dhiyoo kana bultii jaarachuu walii wal qabsisee hedduu itti dhagahame beekta. Isaa fi keessaa waa mucattiiraan naannoo kanatti mu'iyyuu yaadatee imimmaa nama bu'e. Na dhagahame yoo gaafadhu akka hiriyyaatti kan hiriyyaa waa waliin osumire aniifati wajjin ollee bullaa qaama kenna yoo wal sattarre malee wanti walirraa dhokfamatu tokko illee hin jiru. Yoo isa gaafadhu akkana jedhe mana keessa wanti tokko illee akka hin jirre wanti nyaata wanti dhugan akkuma rizqima wama xiqqoo akka jiraataa jiran akka qoofanii bulaan jirre himeenna rifannee achiin waldaan garee waliin waliif obboleewwan keenya hedduun jiran haa galatoomanii achumarraa jalqaba asii jalqabne jennee Abbaa Shadaa dhufnee Abbaan Shadaa ammoo nama seenaa guddaa qabu nama yeroo ammaa kan san qofaas miti hawwi dhiyoo kana hidhameetiin ture guyyaa 3-4 dura gadhiifame haala sanis mee xiqqoodhaan fudhi. Mee sun akkam Abbaa Shadaa? Kun yooma as keessa walitti bu'iinsaati isin haftuuti. Anamma kan rakkoo akka isin jettan isin arginaan hin gammadeellee hin heelle. Maaliifi ani akka gaafa sababa wayyaanee biyyaa ba'ee jedhe
daa'ima kee kan waggaa 5 ga'e kan hin argintu jira haga har'aatti. Daa'ima dhale san asirraa biyya san dhaquudhaaf firri koollee nagate haalli jiru kana isiniin hin jedhu jechuudha. Firri kiyyas nagate arra sababa mucaa Muhammad Ali ka abbeeraa kiyyaa tokkotu jira sababa isaa asitee kana jira jechuudha. Sababa isaa yoo beela'ullee yoo dheebullee fiigee itti dhaqa malee hojii mootummaa ta duraan keessa jirullee keessaa bahee jira harkaan qabu. Garuu alhamdulillaahi hin beela'u hin dheebodhu kana caala dheebotu yoo argu ammoo daran garaan kiyya na dhukkuba anarra fayyaa qaba harkallee ta'u lukallee ta'u fayyaa qaba alhamdulillaahi nyaadha kanaa gadi illee hin jira. Kanaaf akkanumatti akkuma amma eegaltan kanatti rabbi isin bira haa jiraatu namni firri gate kana isiniin hin jedhu wallaalaa si gooti gootas yoo taate siluu inumsiti namaa gadi si gooti. Wanti gootas nama godhu hayyuus nama godhu yeroo har'a maalin harkaa qabaatu garuu sanas inshaa Allah ni guutamti. Abdii rabbi abdii wanni kutadhu hin jiru. Hojii Haydar waliin Hiliif Maltiimiidiyaa waliin eegale kana fiixa itti baafnaaniin wanti hin jijjiiramneef hin jiru. Rabbi isinii jazaa haa deebi'u. Tolli isin haa yaadatu. Otoo tolaa wal yaadatu kana kan itti fufnu ta'e dhibeen kun nun tuqu jechuudha. Jazaa keessaan warra gargaarsa kana godhullee Rabbi har'aa miti ka addunyaa qofaami akhiratti illee jannata keessaa isaan haa nyaachisu jedha. Galatoomaa isiniin jedhe. Dhuguma addunyaa kanarra wanni ilma namaa gammachiisu caalu hin jiru. Obboleeyyan keenya hedduu galatoomaa kun obboleessa keenya haala kanaan gammaduu isaa agartanii nutis akkasuma gammanne isinillee rabbiin jazaa keessaan isinii adeemu. Kana fakkaataa mee waan dabaltuu yoo jiraate. Waan hin jedhuun qabu nyaata waan amma finne kana xiqqoon beeksisuu barbaada. Achi dura immoo nashiidaa abbaa shadaa dhagahuun feenaa gadi dhaabachuun dhibdeellee jirti haaroftillee jirti isiirra nu buusi kallattii mangara waan guyyaa har'aa finnee kanatti imallaa ofirraa gaggabaabsan inshaallah. Cufamte biyyoon makkaa cufamte biyyoon makkaa ta muslimni deebotu ulaa masjidaa cufaa manatti galee martu mallattoo qiyyaamati nutti hin buusi yaa rabbi nummata muhammadihi kajedhu kan inshaallah taani ga istizooraallee isin affeerraa inshaallah ammaa fi gaa hedduullee ittiin dheereessinu jenneeti ammallee obboleeyyan keenya kabiroollee ziyaaruuf waan deemnuufi ammaaf mee obboleessa keenya Haydar mee waan gumaachaaf dhufe kanniin nu wanna jedhiiti gara ittaanutti dabarra jechuudha. Egaan kabajamtoota keenya obboleewwan garee waliin waliif kan biyya keessaa kan biyya alaa waliin waliif addunyaa akhiraa jettan galatooma obboleewwan keenya guyyaa har'aa akkuma isin argitanii daakuu yookaan duqee akkasuma sukkaarris kun ni jira. Sukkaara kiiloo 5ti. Kunis ruuza kun kiiloo 5 kunis ruuza kiiloo 5 walii kiiloo 10 kun zayitiidha abbaa kiiloo 5ti. Kabiraas keessa wanti jiru akkuma beekamu yeroo ramadaanaa lafti ramadaana waan ta'eef temira lulluqata waan ta'eef temira kiiloo tokkooti. Hundarraa ammoo kan irraa sila jalqabu qabnu waan kana kun zayitii simiti. Saayinaayizarii dhaniini abbaa kiiloo tokkooti of eeggannoo dhibee koronaa vaayirasii yeroo ammaa kana addunyaa yaaddessaatiin jiru irraa kallattii ittiin of eegganne akka tarabbiillee osuma jirtu akka of eeggannootti ta'e ittiin godhan kunoo kana abbaa shadaa akkanatti ol banamti yoo barbaadde akkana buustaa deebitee itti cuftaa of eeggannoon guddaan gorsi nuti kennuu barbaannullee keessaa dhibee koronaa vaayirasii kana wal qabsee isa kana gama biraatti immoo maaksiidha isin nama lamaami maaksii awwi achi keessaa fuudhii qarshiis kabira waan asirraa wanta tarii waan dhuunfaa isaanii kabee kan yoo jiraate qarshiidha kun qarshiidha qarshii waan tarii asirraa hafe yoo jiraate ni fudhatanii maaksiidha alhamdulillah hamma danda'ameeni maatii kana ramadaana kana haga xumuraatti yookaan haga hiikkaattilee wanti kunniin akka mana kanaatti nuti ilmaamnetti ni gaha jenneetiin yookaan irraahu ni hafaaf jennee yaadne ammaaf ji'a kanaa fi ji'a kanarraa waan hafee jechuun maaksii abbaa shadaa akkatti godhatanii beeksanitti fakkaata
gubbaa kanaan akkana cufanii jala kanaan isa akkana cufanii yeroo baafatan akkanatti baafatanii ofirraa akkanatti ofirraa baafatanii harkaan tuttuquun hin jiru maaksii akkasitti illee qabuun qabdu qarshii lafa kaa'i harkaan hin tuqini isa qabuun duratti qoy isa qabuun duratti harkaan keessa qabi isa qabuun duratti dibattee kaatee isa kana fuudhi isa fuudhi lafaa fuudhi tokko qofaan lafaa fuudhi isa fuutemi akkana goota goote naannis ammas galabatte garanatti galabatte jechuun akkana galabatte akkanatti lak naannis gara gubbaa godhe no bajjin datnaki akkas gootemi laal ufika gootemi amma laal tagubbaa sulfuudhi amma tagubbaa tana kana cabsi cabsi dhumatee xumuramee jechuudha kanaaf akkasi kan ammoo waan akkanaatti meeshaa akkanaatti irraa buufatta meeshaa sanis kunuuti meeshaa kanarratti irraa buufattanii asirratti irraa buufattanii asirra buufataa kana cuftanii kana akkasitti ittiin godhatan jechuudha asirraa itti buuftanii kuni ji'a lama ji'a sadii fillee ni gahaa jedhamee yaadama maatii kanaafi of eeggannoo cimaa akka gootanii tun meeshaa sanii tunis kana akkasii wanta sirraa hafe immoo hawwiin isinii dabalaa qophiin keenya kun ammoo asirraa jalqabee ammoo ajaa'iba arguudhaaf teessan namoota nuti qarqaarsa goonuuf abbaa shadarraa jalqabne arguudhaaf teessan boru iftaan ramadaana kana keessa waan ajaa'iba arguu teessaniin obboleewwan garee waliif ta'ee akkasuma obboleewwan guutuu addunyaa gubbaa jirtan kanneen harka qalleeyyii qarqaartanii dhuma irratti ammoo sagantaa du'aa'ii olomaa'iiwwan gurguddoo biyya kana keessa jiranii du'aa'ii ajaa'ibaa isinii goona galatuma. Obboleeyyan keenyaaf haa ta'u hedduu isaan galateeffanna sababa kana isaan godhaniif nutillee gammachuu guddaa qabna nama gammachiisa haala akkanaatiin itti haafuufamu ammas obboleeyyan keenya kan namni quban qabne hedduu jira isaan birallee akka gahamu gargaarsi akkana itti fufuu qaba waan jedhu dhaamsa dabarsa amma gara mana kaanitti deemna. Amma baasataanii deemna. Egaa rabbi simbira jiraata. Egaa rabbiin galata keessanaa deebisu garee waliillee kan kana godhanii rakkataa gargaaran anis dandeettii fi beekumsa qabu waan isaanii waan gungumu qaba san gaafa rabbi jedhee haa taatu rabbi khayriin isin haa yaadattu isaan illee rabbiin immoo jannata keessaa isaan haa qananiisu jedha galatuma. Lakki achumatti. Ya walilasa, debisa ufsisa, wangabdel kesuda, adungan hutani, ojogi neshari, tatinda batani. Masi gara-gara ergoosita seefannani adli sarbamne miidhagaa mataa seefanne baay'inne bariitaanani mootii gararraa ati nu gabaabsi karaa dubbataa dhufne turanii.